Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Dhaabbanni Freetello Humanitarian Organization dhimma rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa irratti magaalaa Adaamaa hoteela Naaftel keessatti abbootii amantaa waliin marii gaggeessaa jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaa dharraatti hawaasni Oromoo weerara faannoo ofirraa qolatan bulchiinsa aanichaatiin doorsifamaa jira jedhanii. Dhimma gidduu kana deemaa jiruun dhugaa koos dhabee jira. Hawaasa baay'imaalee xixiqqaarraa hanga gurguddaa irra deemaa jiruun dhugaa miti jedhee weellisaa Andu'aalem Gosaa. Oduu kennaa biyya alaatiin Yuukireen dahoo loltoota Raashiyaa cimaa jedhame cabsuu beeksifte. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turan Jibriil Muhammadii ammoo oduu bal'inaan. Dhaabbanni Freetello Humanitarian Organization dhimma rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa irratti magaalaa Adaamaa hoteela Naaftel keessatti abbootii amantaa waliin marii gaggeessaa jira. Miseensonni fooramii amantii bulchiinsa magaalaa Adaamaatti ibsa ejjannoo waloomaa baasanii jiru. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Ibsi ejjannoo waloo miseensa fooramii amantii bulchiinsa magaalaa Adaamaa irraa kenname. Miseensonni fooramii amantii Adaamaa Ortodoksii, Musliima, Makaan Yesuus, Kaatolikii, Qaala Hiyoot, Waldaa warra Waangelaa, Adventistii fi waldaalee amantii kanneen miseensa hin taane waaqeffannaa, Bahaayii, Hawaariyaatii, dhiibbaa uumtoota sabaa himaa hawaasummaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee, jaarsolii biyyaa fi hirmaattota waltajjii kanaa adeemsa keenya marsaa shaniin hammatamummaa dubartootaa fi dargaggootaa mirkaneessuun tarkaanfiin waloo amantiiwwan jidduu jabeessu jedhu keessattuu iddoowwan murteessoo ta'an irratti hanqina qabnu addaan baafachuu dandeenyeerraas jedhani. Hammatamummaa dhabuun dubartootaa, dargaggootaa fi amantaawwan tokko tokko sochiilee nuti nageenya fiduudhaa fi naannoo keenyaaf akka waliigalaatti taasifnu keessatti danqaa guddaa uumeeraas jedhanii jiru. Keessattuu humna jijjiiramaa hammatamummaa qabu hubachuun tarkaanfilee jajjabootaan fudhachuudhaa fi ibsa ejjannoo armaan gadii kana waloodhaan baafnee jirraas jedhu gareen kun. Kunis qaawwa hammatamummaa duuchuuf yaasawwan saayinaa shamarran dargaggootaa fi amantiiwwan gumii abbootii amantiitiin hin dabalamne adeemsa nagaa buusuu keessatti hirmaachuun ijaaruudhaaf waadaa seennee jirraas jedhu. Ibsi kunis tokkoffaa qaawwa hammatamummaa duuchuuf yaasawwan saayinaa shamarran dargaggootaa fi amantiiwwan gumii abbootii amantiitti hin dabalamne adeemsa nagaa buusuu keessatti hirmaachisuu ijaaruuf waadaa seennee jirraas jedhu. Lammaffaa hariiroo fi tumsa amantiiwwan jidduu jiru irratti dhiibbaa hamaa waan qabuuf hawaasummaan jibbiinsa odeeffannoo sobaa fi dogongoraa keessaa karaa sabaa himaalee garaagaraa facaasu ni balaaleffannaas jedhu. Sadaffaan sanyummaa, eenyummaa, ilaalcha siyaasaa fi amantii osoo hin jenne hordoftoonni keenya waa wal danda'u, jaalalli, kabajnii fi waltumsuun qabu akka beekan taasisuudhaafis cimsinee akka hojjannu waadaa ni seennaas jedhani. Sadaffaan sanyummaa, eenyummaa, ilaalcha siyaasaa fi amantii osoo hin jenne hordoftoonni keenya bu'aa wal danda'uun jaalalli, kabajnii fi waltumsuun qabu akka beekan taasisuudhaaf cimsinee akka hojjannu waadaa ni seenna jedhu. Afraffaan akkasuma tokkoon keenya akkaataa barsiisa amantii keenyatti akka deddeebine waliif galleerra taasisuudhaafis ni hojjanna jedhanii jiru. Shanaffaan hordoftoonni amantaa keenyaa akkaatuma amantii isaaniitiin ergaawwan diigumsaa fi qoqqoodumsaa karaa sabaa himaalee hawaasummaan facaan akka lagatan yookaan akka qolatan humneessuudhaan aadaan nagaa fi wal kabajuu akka leellifamu ni hojjannaas jedhanii jiru. Jaaffaan walitti bu'iinsi Oromiyaa keessaa kan lubbuu hedduu gaagaa jiruu fi qabeenya hedduu barbadeessaa jiru marii nageenyaan akka hiikamu waamicha dabarsanii jiru. Torbaffaan marii nageenyaa mootummaa fi qaamolee hidhatan jidduutti jalqabamee ture garuu addaan citee jiru akka itti fufu dhukaasni akka dhaabbatu waamicha ariifachiisaa ni dabarsinaas jedhu. Saddeettaffaan dabalataan qaamoleen dhimma kana keessatti qooda fudhattoota ta'an hunduu garaagarummaa isaanii mariidhaa fi marabbaadhaan akka hiikkatan ni kadhannaas jedhu.
Saglafaan akka qooda fudhattootaa nagaa buustotaatti waldhabdeewwan biyya keenyaa keessatti uumame hunda keessattuu kan naannoo Oromiyaa karaa nagaan akka furmaata argatu taasisuudhaaf qooda nurraa eegamu kamuu baachuudhaaf waadaan seenna jedhu. Kurnaffaa dhuma irratti barri dhufaa jiru birraan bari'aa jiru kan nagaa fi jaalalaa fi milkaa'inaa akka nuuf ta'u kan baratu kan daldalu kan qotatus akka milkaa'u nageenya waaraan biyya keenyaaf akka bu'u hawwii keenya dabarsinaas jedhanii jiru. Godina Shawaa Kaabaa aanaa dharraatti hawaasni Oromoo weerara faannoo ofirraa qolatan bulchiinsa aanichaatiin doorsifamaa jira jedhanii. Jimaata darbeerraa eegalee miseensonni raayyaa ittisa biyyaa aanaa dharraa gadi dhiisuu eegaluu isaanii hordofee bulchaan aanaa dharraa obbo Shilashii Ayyalaw dabareen hidhamuu isinii jechuudhaan hawaasa Oromoo faannoo ofirraa qolatee walitti qabanii doorsisaa jiraachuun jiraattonni himanii. Gutuu gabaasa kana Jaallanne Abdurrahmaan akkitaanutti isiniif dhiyeessiti. Jimmata darbeerraa eegalee miseensonni raayyaa ittisa biyyaa aanaa dharraa gadi dhiisuu eegaluu isaanii hordofee bulchaan aanaa dharraa obbo Shilashii Ayyaalaw dabareen hidhamuu isin jechuun hawaasa Oromoo faannoo ofirraa qolatee walitti qabanii doorsisaa jiraachuu jiraattonni himan. Dabalataanis hidhattoonni faannoo meeshaa waliin booji'amanii fi kanneen heeruu hawaasaan qabamanii hidhamanii turan gadi dhiifamaa jiraachuutu himame. Akka maddeen aanaa dharraa nu gahe addeessutti lola walitti fufaa guyyoota 3 hidhattoota faannoo fi hawaasa Oromoo aanaa dharraa jidduutti adeemsifameen hawaasni Oromoo aanichaa raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun finxaaleeyyii Amaaraa fi hidhattoota faannoo qolate ture. Ergasii booda eeruu uummataa fi sochii qaamolee mootummaa muraasaanis caasaawwan faannoo magaalaa Gondoo Masqalee keessa jiran dabalatee jiraattota deeggarsa loojistikii adda addaa hidhattoota faannoof taasisaa turan to'atanii turan. Duula qindaa'aa hidhattoonni faannoo banan kana irratti miseensonni finxaaleeyyii booji'amanii fi caasaawwan faannoo aanicha keessa turan eeruu hawaasaatiin qabamanii waajjira poolisii aanichatti hidhamanii kan turan. Weerarri faannoon gochuuf ture erga fashalaa'ee booda miseensonni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Gundoo Masqalee irra turan ba'uu irratti argamu. Ergasii as bulchiinsi aanaa dharraa hidhamtoota finxaaleeyyii Amaaraa fi booji'amtoota faannoo aanichatti hidhamanii turan hiikuu akka eegalee fi jiraattoota eeruu adda addaa kennan ammoo doorsisaa jiraachuu maddeen irraa OFM odeeffate. Bulchiinsi aanichaa erga raayyaan ittisa biyyaa magaalicha keessaa ba'ee as hawaasa Oromoo eeruu kennanii raayyaa ittisa biyyaa waliin weerara faannoo fashaleessan hidhuu fi doorsisuu eegaluu cinatti bulchaan aanaa dharraa obbo Shilashii Ayyaalaw dabareen hidhamuu isin jechuun hawaasa Oromoo walitti qabee doorsisaa jiraachuu odeeffanne. Hawaasni aanaa dharraa bulchiinsi aanichaa caasaa faannoo waliin hojjeta jechuun yeroo adda addatti komatamaa ture. Ammaas taanaan bulchiinsi godina Shawaa Kaabaa fi Oromiyaa aanaa dharraaf xiyyeeffannoo addaa kennuun hordoffii akka taasisu barbaanna jechuun jiraatonni gaafatan. Aanaan dharraa aanaalee daangaa irratti argaman keessaa isii tokko. Dhimma gidduu kana deemaa jiruun dhugaa koos dhabee jira. Hawaasa baay'imaalee xixiqqaarraa hanga gurguddaa irra deemaa jiruun dhugaa miti jedhee weellisaa Andu'aalem Gosaa. Taatee tibbanaa kana artisti Caalaa Bultumee fi Andu'aalem Gosaa waliin walqabatee deemaa jiru ijoo dubbii miidiyaalee hawaasaa ta'ee jira. Gutuu gabaasa kana Gadaa Walaabuu waan qopheeffate qaba. Taateen tibba kana artisti Caalaa Bultumee fi Andu'aalem Gosaa waliin walqabatee deemaa jiru ijoo dubbii miidiyaalee hawaasaa ta'eera. Dhimma jidduu kana artisti Caalaa Bultumee toora fuula barruu marsariitii dhuunfaa isaa irratti maxxanseen akka yaaliin ajjeecha garee faannootiin isa irra ga'ee fi konkolaataan isaa garee kanaan jala miidhame maxxansee turuun isaa ni yaadatama. Akka artisti Caalaa jedhetti yaaliin ajjeechaa kun magaalaa Finfinnee naannoo hoteela Qananiisaatti akka isa mudatee fi namoonni yaalii kana isa irratti raawwatan hanga mana jireenyaa isaatti akka isa hordofaa turan poolisoonni inni eenyummaa isaanii hin beekne ajaja komaandara tokkoon akka meeshaa inni konkolaataa isaa keessaa qabu jala fuudhan akkasumas lakkoofsi gabatee konkolaataa isaa akka jala jijjiiramee fi dhimmoota ibaa barreessee ture. Erga sanaas namoonni hedduun akka gochichi dhugaa hin taanee fi wal dhabdee nama dhuunfaa waliin
mana dhugaatiitti tureen akka artiist Caalaan nama waliin walitti bu'e karaalee adda addaan ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Odeeffannoo namoonni tokko tokko dhimmicha wal qabate marsariitii hawaasummaa isaanii irratti maxxansaa turaniin balaa wal dhabdee sanaan tureen akka weellisaa Andu'aalam Gosaa miidhamillee ibsaa turaniiru. Weellisaan Andu'aalam Gosaa suur-sagalee gabaabduu karaa marsariitii tiiktookii isaatiin kenneen akka jedhetti immoo waan dhiyoo kana na mudateen dhugaa kiyyas dhabee jira. Lolli akkam akka ture isinitti hima. Wanna kana garuu beekuu qabdu waan ta'eef isinitti hima. Iddoon sun iddoo hojii kooti. Iddoo hojii koo Qananiisaa guyyaa sana hojii qabaa. Ani hojiidhaaf deemee Caalaan bashannanuuf dhufe. Sa'aatiin darbee jennaan jarri ibsaa ibsitee jara wajjin olitti wal lolee jechuudha. Wanti hanga sabaa himaalee gurguddaa ga'ee fi waan isaan odeessan yookaan jedhan hundu dubbatan dhugaa miti jechuun eegalee. Artiist Andu'aalam akka jedhutti bakkee wal dhabdeen itti uumame jechuun hoteelli Qananiisaa kun bakka hojii isaa akka ta'ee fi guyyaa sana inni hojii irra akka ture ibsuun artiist Caalaan garuu bashannanaaf bakka sana akka dhaqe dubbate. Yeroon hoteelichi tajaajila itti kennu waan darbeef eegdonni hoteelichaa artiist Caalaatti ibsaa itti ibsinaan walitti bu'anii. Sana booda alatti gadi baasanii meeshaa yookaan shugguxii isaa harkaa fuudhanii ani dhaqee meeshaa isaa kana jara harkaa deebisuuf jechuun dubbate Andu'aalam Gosaa. Achi booddee jarri qabdeetuma ijoolleen Oromoos jirti gaaddota keessa baastee jirti gara alaa meeshaa irraa fudhanii turan. Meeshaa irraa fudhan suni deebi'uu qabaa waan jedhu ni natti haasofnaani ani meeshicha irraa fuusisee deebisiisee fi jechuudha irraa fuudhee deebisiisee fi meeshaa. Kana jidduutti ijoolleen dhimmicha keessaa homaa hin qabnee fi taatee ta'e sana hin beekne dhufanii ijoollitti nan beeka dhiisi jedhanii artiist Caalaa osoo kadhatanii mucaan artiist Caalaa wajjin ture ijoollee sana keessa tokko dhahee kuffise. Battaluma kana mucaan dhaamee kufee jiru kun maaloo nan ajjeesin jedhaanii ture. Mucaa kufee jiru kana bakka inni kufee jirutti artiist Caalaan rasaasaan rukute. Yeroo kanaan garaan na dandeessisu dinnaan dhaqee jidduu galee. Anaanis deemi naan jedhee rasaasa lama natti dhukaase. Rasaasni tokko kofoo keessa darbee tokko immoo xiqqoo na miidhee darbee rabbi na walcheera jechuun dubbate artiist Andu'aalam Gosaa. Amma iddoo sanitti ijoolleen dhuftee ijoollee homaan beekne. Ijoollee iddoo biraatii dhuftee ijoolletti immoo nan beeka. Dhiisii jechaanii ture. Dhiisii jennaan mucaan jiru dhahee kuffiseera ijoollee bakka kufeetti mucaatti rasaasni dhuka'e. Nan ajjeesi yoo jedhu ani hin dandeenye gidduu galee dhiisi jedhee yoo gidduu galu dur jedhee nattis dhukaasee jechuudha. Gara koottis akkasi qabee dhukaase. Kanaafuu dhugaan jiru akkasi. Wanni tokkoyyuu hin jiru. Wanti jedhame dhugaa miti bakka sana homtuu hin turre kan jedhu artiist Andu'aalam gaafa sana bakka sanatti lubbuu namaa ba'uu danda'a ture. Mucaan rasaasaan dhaame baay'ee miidhamee jira. Bakka hojii kiyyaatti waan akka kana mudachuun isaa fi kabajaa nuti waliif qabnu akka kana ta'uun irra hin turre jechuun dhugaa baramuu qabu kanadha jechuun suur-sagalee gabaabduu kanaan dubbate Andu'aalam Gosaa. Iddoo sanitti lubbuun darbuullee hin danda'a. Mucaan ammas miidhama guddaarra jira. Angoo rabbi na baasee garuu immoo kabajni walii qabnu akkana ta'uun qabu. Iddoo hojii kootti akkas ta'uun qabu ture yoo ta'ellee immoo of qabuun of akka wanni hamaan balaan isarratti hin mudanne abbaa ibidda qabeetu murteessuu qaba jechuudha. Oduu kennaa biyya alaatiin Yuukireen dahoo loltoota Raashiyaa cimaa jedhame cabsuu beeksifte. Yuukireen dahoo ittisaa loltoota Raashiyaa akka malee jabaadha jedhame cabsitee seenuu beeksifattee jirti. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Not only in Ukraine, troubles for Russian President Putin are continuing at the home front also. Yuukireen haleellaa deebisanii qolachuun joota muraasa dura eegalte baay'ee milkoofne jedhamte yeroo amatamaa turteetti karaa kibba biyyattiitti dahoo loltoota Raashiyaa cabsuun jeneraalonni waraana Yuukireen kan dubbatanii Kiiviin jaawata bajjii keessa lafa Raashiyaan humnaan irraa fudhatte deeffachuudhaaf haleellaa qindaa'aa gaggeessuu eegaluu ishee kan beeksifte haa ta'u garuu dahoo fi ittisni Raashiyaan goote baay'ee cimaa ta'urraa kan ka'e daangaa muraasa qofa deeffachuu dandeessee jirti. Gorsaa ministeera ittisaa Yuukireen kan ta'an Yurii Saakaan sutuma suutaan irraa aanaa jirraas jedhani.
amma sararri ittisaa line of defense jalqabaa fi lammata gidduu jira jechuudhaan sarara ittisa Raashiyaa cimaa kan jedhame sarara ittisaa jalqabaa cabsuun Brigadier General Alexander Tarnaviskin gaazexaa British Observeritti jedhamutti himee jira. Dubbiin jeneraala Ukraine kun jedhan kan dubbiimaan White House John Kirby jimaata darbe Ukraine karaa kibbaatiin sarara yookaan immoo dahoo ittisa Raashiyaa cabsuun milkaa'aa jiraachuu ishee dubbatanii wal fakkaataas jedhu. Ukraine torbaanota muraasaa asitti kibba magaalaa Zaporizhiyaatti kiiloomeetira 56 kan fagaattu mandara Roobertiyaanii jedhamtutti xiyyeeffachuudhaan humna Raashiyaan bakka garaa garaatti dhiisuudhaaf yaalaa turteedhaas jedhani. Mandara kana loltoonni Raashiyaa harka erga baafattee booda humna lafoo guddaa dahoo Raashiyaa lammaffaa akka cabsuuf karaa banuudhaaf ifaajee guddaa gochaa jirti. Loltoonni Ukraine sarara ittisaa jalqabaa erga cabsitee booda amma sarara ittisaa lammaffaa fi sadaffaatu isii eeggata. Haa ta'u garuu inni lammaffaa fi sadaffaan akka isa jalqabaa Ukraine cabsite sana cimaa fi ulfaataa mitiis jedhamee jira. Haleellaa deeggarsa meeshaalee waraanaa ammayyaa garaa garaa biyyoota lixaarraa argatte gaggeessuun yeroo dheeraadhaaf karoorsuun itti seente kana laamsheessuudhaaf Raashiyaanis yeroo dheeraadhaaf sarara ittisaa yookaan dahoo gulantaa garaa garaa qabu qotachuudhaan qophaa'aa turtees jedhani. Sararri ittisaa Raashiyaa kun walxaxaa fi fanjiidhaan kan kaayeffamedha. Kanaanis haleellaa Ukraine lafa jalaa fudhatte deeffachuudhaaf taasisaa turte lubbuu loltoota hedduu jalaa nyaatee akka jajamee ture osoo hin ta'in hafe. Humni lafoo gara fuulduraatti socho'e haleellaa akka gaggeessu injiinaroonni Ukraine fanjii fashalsee haleellaa qilleensaa fi artilarii Raashiyaa itti roobsuu keessaa fanjii fashalsuun karaa saaqutti jiru. Karaan kun yeroo banamu loltoonni keenya gara fuulduraatti akka duulanii fi haala salphaa uuma jedha Yuri Saaki. Waa'ee milkaa'ina Ukraine amma himataa jirtu kana hammam guddaa akka ta'e adda baasuun rakkisaadha. Sababni isaas Ukraine odeeffannoon iccitii ta'e akka hin babal'annee fi odeeffannoowwan bal'aa ta'e hin kennitus jedha. Loltuun Birgeediyaa 46 waraana Ukraine Iskaalaa jedhamu gareen isaa gaafa hagayya 26 sarara ittisaa jalqaba loltoota Raashiyaa cimsuun Riyootarsitti hime. Kara naannoo Zaporizhiyaa gara galaanaa fuulduraatti dhiibaa jirra. Baay'ee dubbachuun barbaannu nuyis ta'e ajajni humna waraanaa yeroo dhiyoo keessatti moo'icha argachuu waan dandeenyu hunda gochaa jirraas jedhe. Kallattii baha biyyattii Ukraine yeroo dhiyoos milkaa'aa dhufuu waan yaaddesseef Raashiyaan humna dabalataa fi loltoota muuxannoo qaban bakka garaa garaarraa garasitti gaggeessaa jirti. Xiinxaltoonni waraanaa akka jedhanitti kaayyoon Ukraine Raashiyaan humna ishee bakka bakkaatti akka sochooftu gochuun karaa qaawwaa argameen cabsinee seenuudhaaf loltoonni Raashiyaa akka burjaajanii fi nuffan gochuudhaas jedha. Kaayyoon keenya Raashiyaan humna eeggataa ishee akka itti hirmaachiftu humna akka fixatan gochuudha jedha xiinxalaa Ukraine kan ta'e Seerii Kuuzaan. Kan itti aanu dadhabina waraana Raashiyaa kamiyyuutti fayyadamoo akka ta'e hima. Inni guddaan humna Raashiyaa bakka garaa garaatti dhiisuun Ukraine galmi guddaan isii waqtiin roobaa osoo hin deebi'een dhufin galaana Azoovii qaqqabuudhaan riqicha Kiriimiyaa fi Raashiyaa wal qunnamsiisu cufuudha. Kunis ta'uu yoo baate loltoonni Raashiyaa naannoo Korzoon keessaa qubachuudhaan akka hin dandeenyee fi sarara dhiyeessii loojistikii laga Dniipiroo fi Kiriimiyaa jidduutti addaan jalaa kutuudhaaf Ukraine kaayyeeffattee jirti. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turan Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltuun afaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media afaan waliin turtii gaarii.